hundumaaf fuula Waaqa duratti Daawit akkas jedhe fuula tokkotti yaa lubbuutii Waaqayyoon eebbisi gocha inni sii godhellee maanta hin dagatin jedhame waan hedduun jira kanam dagachiisu garuu irra dabarre Waaqayyoon galateeffama. Haleluuyaa. Yesuus lubbuutii Waaqayyoon eebbisi lubbi kiyya na keessatti cabbiin jedhin. Haleluuyaa. Hallelujah.
Ameen. Jaalala Waaqaatti. Inni Waaqayyoon wajjin Waaqayyo. Ishalaayidha Yesuus. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyoon Waaqa waan cufu danda'u. Ameen.
har'a akka san waliin waaqeffadhu akka san waliin qoodadhu sagaleen waaqayyoo keessi kiyya guute ergaa gara warra Tasaloniiqee isa dura suni waliin laallaa ofitti guddinee waaqayyoo haa ta'uti. Tasaloniiqee gara warra Tasaloniiqee isa dura lakkoofsa tokko torba gubbaa sagaleen waaqayyoo akkasidha. Kanaan isinis amantoota warra Maqedooniyaa fi warra Akaayyaa hundumaaf fakkeenya taataniittu jedha. Maqaan Waaqaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Isaan warra Maqedooniyaa fi warra Akaayyaa hundumaaf fakkeenya taataniirtanii jedha. Amma ol jedha akkan sana lagaa ana sirraatti dubbisaa walumaan immoo waaqayyoon qarqaara. Akkuma waliin beeknu ergaan gara warra Tasaloniiqee kun ergaa ijoo guddaa of keessa qabu. Akkasumas paaster keessattuu waan ammaan tana dhufiitii deebi'ee dhufiitii gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee abdii yeroo barachuu barbaadnu fulaannu kakuu haaraa keessatti guddifnee agarru keessa tokko Tasaloniiqee isa duraa fi isa lammaffaa gubbaa. Har'a waa'ee waldaa Tasaloniiqee background isaa deemnee ilaalle waldaan Tasaloniiqee har'a fakkeennan himamte kunini yeroo garbichi waaqayyo Phaawulos fakkeennan warra himu kuni waldaa gargara dhiphina guddaa keessa dabarte. Phaawulos waa'ee waldaa kanaa eegii dubbatu inni amajaajin sunin akkan garkeessan hin dhufne gizee hedduu karara cufee jedhe sagalee waaqayyo keessa dubbata. Inni nama qorsunin tasaa waldaa kana qoree hojja kenna hojja nutti dhamaanee ballee hojja wangeela guddaa kana nurraati diigee taa jedhee fulaan tana baqatee jirsunitti fulaa ofiifuu gargar guddaa keessa jirutti hawwiin isaa, gaafiin isaa, kadhaan isaa maal ture? Jireenya fi guddina jabaatanii dhaabachuu waldaa Tasaloniiqee kan ture. Akkuma waliin beeknu kanarraa kaka'ee eenyu ergee jedha Ximootiyoos garaan na tolfachuu dideera. Mee deemi gara warra Tasaloniiqee sun waan warri kee jiru laali jedhee gara Tasaloniiqee Ximootiyoos garbicha waaqayyo ergee jedha. Garbichi waaqayyo Ximootiyoos kan Phaawulos ergatu michuu tajaajila ta'ee Phaawulos waliin du'aaf jireenya keessatti yaada waaqayyo kan tajaajilu garbichi waaqayyo Ximootiyoos dhufee warra Tasaloniiqee argee gammachuu guddaan deebii gaariidhaan ameen gara ammaan tanaa Phaawulositti deebi'ee akka itti hime sagalee waaqayyo keessatti dubbata. Maqaan Waaqaa barbaraan eebbifame haa ta'u. Waldaan gargar keessatti dhaabattu kunini naannoo isii suniif warra Maqedooniyaaf warra Akaayyaaf isan maal taataniirtanii jedhe sagalee waaqayyo dubbata. Fakkeenya taataniirtanii jedhu dubbata. Waldaan fakkeenya taatu kunin maan waan of keessa qabaatteef maan waan taateef fakkeenyi ta'uu dandeette waan jedhu yeroo qoradhu waan waaqayyoon agarsiisee waliin baranna. Maqaa Waaqaa barbaraan eebbifame haa ta'u. Akkuma nuti nu beeknu waldaa Tasaloniiqee jennu akka maantan barkana mani guddaan dhaabate mani dhaka dhaabate namni waliin baay'ee miti. Barri sun bara gidira waan ta'eef bara ulfaataa waan ta'eef wangeelii du'aaf jireenyaan waan himamuuf waldaa eegi jedhu akkanaaf isanii namootaan jechuu barbaadeeta. Maqaa Waaqaa barbaraan eebbifame haa ta'u. Ameen. Mootummaa waaqayyoo keessatti yeroo hedduu waa'ee fakkeenya eegi dubbannu sagalee waaqayyoo keessatti ergaa Efesoon 5:1 isan fakkeenya waaqayyoo fudhadhaa jedha. Maqaa Waaqaa barbaraan eebbifame haa ta'u. Ameen. Akka fakkeenyatti inni nu duratti nuuf kenname Phaawulos eegi dubbatu akka inni fakkeenya gooftaa Yesuus Kiristoos fudhadhe isanillee fakkeenyi kiyya fudhadhaa jedhee dubbata. Maqaa Waaqaa barbaraan eebbifame haa ta'u.
garbichi waaqayyo akkanin fakkeenya Kiristoos fudhadhe isanilleen immoo fakkeenyi kii kana fudhadhaa kan jedhuunini waldaa Tasaloniiqee yoo tajaajilu ani isan gidduutti akka abbaan ijoollee ofii jajjabeessu isan jajjabeesse isan gorse isan dhaabe akka haati ijoollee ofiif taatu ani isan gidduutti akka haadha isaniif ta'e ani isan jaalachuu qofa hin taatin lubbuu kiyyayyuu dabarsee isaniif kenne kan jedhe tajaajila fakkeenya ta'e maqaan Waaqa barbaran kan ibsame haa ta'u. Bara kee jirutti na fakkaadhaa nama jechuu danda'u jiraachuu danda'a ulfaata. Akkanin gooftaa kee fakkaadhu na fakkaadhaa nama jechuu danda'u jiraate maqaan Waaqa barbaran kan ibsame haa ta'u. Garuu garbichi Waaqayyo Phaawulos fura tokko hin taatin deddeebi'ee akkanin afaan guutee akkanin fakkeenyi gooftaa fudhadhe isanillee fakkeenyi kiyya fudhadhaa jedhe maan jennaan yeroo ani isan gidduutti tajaajilu mootiivii addaa soba gara keessan qabu fakkeessu gara keessan qabu ani jireenya kiyya baasee odoo waan jireenya kiyya odoo aarsaa isaniif ta'e hin barbaadaa jedhe. Phaawulos yeroo agamakki inni dhagaan dhaaname yeroo agamakki inni garfame yeroo kan inni dhibee waan hedduu keessa dabre Qorontos gubbaatti nu barreeffameera. Phaawulos du'eera jedhanii fuudhanii eegii gataniin duuba waaqii dusun keessaa isa kaase maqaan Waaqaa barbaran kan eebbifame haa ta'u. Warra nagatii baas kanatti na fakkaadhaa jedha. Warri immoo sagalee isa dhagaye kunin Waaqayyo qaqqaaree wangeelii warra gidduutti gabbatee warri illeen warra ammaan tana naannoo warra suniif fakkeenya ta'e ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'u. Warri fakkeenya ta'e kunin warri Tasaloniiqee maani wanti adda wartochee eegii jennu sagalee garbootii Waaqayyo Phaawulosiif Ximootiyoos sagalee wangeelaa warra gidduutti himan sagalee Waaqayyo eegii dubbatu wangeelaa yeroo isan gidduutti himnu wangeelii nusaniif lallabne afaan duwwaa hin turre wangeelii nusaniif lallabne humna qabeessa ture irree afur qulqulluun isan gidduutti himame amansiisa guddaan isan gidduutti himame jedhe maqaan Waaqa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Wanti wangeelaa dubbii biraan adda tochu wangeelii Waaqayyo of keessa humna Waaqayyo qaba hafuura Waaqayyo qaba irree seenaa jijjiiruu qaba maqaan Waaqaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Namni tokko dhufee seenaatti haasa'ee jireenyi isaa jijjiirame guddoo argee hin beeku. Nam garuu wangeel dhaga'ee Waaqayyo seenaa isaa jijjiire addunyaan guutuudha nulleen dhuga baay'ee jiraatadha maqaan Waaqa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyo keessatti warri kunin yeroo sagalee Waaqayyo humna guddaa kanaan humna hafuura qulqulluu kanaan irree hafuura qulqulluu kanaan dhugaa baay'ee guddaa kanaan warra gidduutti himame jedhe isan gargal guddaa sun keessatti sagalee Waaqayyo gammachuu hafuura qulqulluun baantochisanii fudhatanii jedha. Ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'u. Fuula biratti yoo waan warra Tasaloniiqee kan hin passan yeroo dubbii Waaqayyo isanitti himnee isanin lallabsuni akka dubbii namaa ol hin taatin akka dubbii Waaqayyo jiraatatti fudhatanii dubbii sunilleen warra mana fudhateef warra gidduutti hin hojjetaa jedha maqaan Waaqa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen ameen bara ammaan tan keessa jirru keessatti gara keenya Waaqayyo dubbii isaaf haa qopheessu. Ameen dubbii Waaqayyo keessatti akkuma waliin beeknu namichi midhaan facaasu tokko eessa facaase eessi bu'ee jira tokko qoraatti keessa bu'ee kaan immoo dhagaa gidduu bu'ee kaan immoo lafa tola gubbaatti bu'ee jedha. Kanaaf tola gubbaatti bu'isuun maal ta'e hin biqilee jedha. Akkasuma miti sagaleen Waaqayyo inni samii banee jireenya keessatti waggoota dheeraaf waldaa Kiraayist kan gubbaatti Waaqayyo ittiin nu eebbise waan firii baaseef maqaan Waaqa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Isan nama gam waldaa dhuftanii dubbii Waaqayyo barattanii ittiin jajjabaatanii ittiin guddattanii har'a geettan Waaqayyo kana harka dhoofnee ilaalina galateeffannuuti. Ameen. Galatoomaa Paaster. Dadhabbiin kan kee akkasumatti nafne nu dhugoo baay'ee dhugaati. Maqaan isaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen ameen.
Diqqeen irraati mana waaqayyoo tasumatti uli guddanne afuura jechuun gannaan hin jenne ganni kii karaa sanitti meera rifatina garuu afuuran maqaan isaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u ijoollee xiqqoo taanee asumatti dhufnee guyyaarra guyyaa sanbatarra sanbatatti haleluuyaa waaqayyo nu deebisaa waaqayyo nu gorsaa waaqayyo mimmaan keenya dhaqaa waaqayyo nu deebisaa waaqayyo yaadamarra nu deebisaa asiin nu ga'e maqaa waaqa barbaraan kan eebbifame haa ta'u haleluuyaa alleen kun haleluuyaa har'aa qarqaarsa fuura waaqayyootiif abbaa waaqii nu kennan sarara kaka'e dhaabadhee yeroo dubbii waaqayyoo himu harka guddaa waan baradhe irraati ka'eeti ammaantan wadaradhe malee lafumaa ka'e hin daranne ulfinni guddinni waaqayyoof haa ta'uti bareekee bareebbaa ta'uti inni lammaffaan waaqayyoo warra gidduutti hojjete Tasaloniiqee isa duraa 4:10 gubbaa deemtee Tasaloniiqee isa duraa tokko 9 gubbaa deemtanii ilaaltan isaan jedha durii warra waaqota tolfamanii waaqeffattan amma immoo waaqa jiraata kana waaqessuuf waaqa jiraata kanaaf hojjechuuf gara waaqa dhugaa gara waaqa jiraata deebitaniirtu jedha maqaan waaqa barbaraan kan eebbifame haa ta'u ani dubbisaan rakkatina isaan gidduutti maaltu ta'e isaan gidduutti sagaleen waaqayyoo dubbiin waaqayyoo illate in guddate ulfinni guddinni waaqayyoof haa ta'u fulaa sagaleen waaqayyoo idda itti tolfate akka muka dhaattu galaanaa firii baasuun isaa urga baasuun isaa magariisuun isaa guddachuun isaa ballachuun isaa waan hin oolle warra kan gidduutti mootummaan waaqayyoo hojjaan waaqayyoo jalqabame yeroo wangeela kana fudhatanii deebi'an akkasidhan nu ammaan booda waaqayyo isa dhugaa kana waaqayyo kanaaf hojjannaa malee waaqayyo waan hin ta'in kanaaf hin hojjannu jedhanii gara waaqayyoo deebi'anii kanaaf immoo waaqa waa'ee keessan guddisee galateeffadhaa jedha. Ameen ameen ameen. Waldaan gooftaa Yesuus Kiristoos mootummaan waaqayyoo dukkanarraati gara ifa jireenyatti du'arraati gara jireenyatti badiirraati gara jireenyatti gara badhaadhummaatti gara nagaatti gara eebbatti waldaa nama fidduu maqaa waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Duri maa waaqeffachaa turani waaqota tolfame waaqeffachaa turan. Wangeela ergataniin booda jireenyi warraa keessan maaltu ta'e deeggaramatu ta'e inni moofan hin darbe waaqayyo waan haaraa warra keessatti jalqabe ulfinni guddinni waaqayyoof haa ta'u. Sagalee waaqayyoo keessatti Qorontos isa lammaffaa akka nu cuftuu beeknu eenyullee Kiristoos inni nama haaraadha. Inni moofan suni darbeera. Waaqayyo waan hundumaa maal tochee haaraa tocheera jedhe sagalee waaqayyoo keessatti dubbata. Wanti haaraan warra keessatti hin biqile jireenyi warraa hin jijjiirame eenyummaa warraa hin geeddarame ulfinni guddinni waaqayyoof haa ta'uti. Ameen ameen. Namni gara waaqayyo dhufee namni gara waaqa jiraata kan dhufee namni Kiristoos qabu jireenya qabaa jedha. Namni Kiristoos hin qabne immoo du'aatti isee gataa du'ii irratti murameera jedha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee waaqayyoo qalbii tokkoon gara guutuudhaan hin fudhatanii seenaan warra hin jijjiirame sadaffaa gubbaatti immoo ilaallu warra gidduutti jedha. Akka beektaa gaadiin sadiin hidhaman jabeenya qabu warra gidduutti waaqayyoo waamamaa tolchee fakkeenya nama waaqa dhugeeffatee gidduutti wanti mul'atu inni sadii ka ta'e warri gidduutti ta'ee jiru. Sullee maalidha? Jaalala, amantii, abdiin warra keessatti gabbatee jedha. Maqaan waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Wanti kun warra ammaan tana badii eegamu keessatti inni badaan suniin inni nama qorsuun har'aa borii warra gidduu seenee qoree warra barreesseera jedhee oduu garbichi waaqayyo sodaatu achitti immoo waaqayyo seenaa warra jijjiiree aga badaniiti jaalalii warra gidduutti idda horatee amantiin warra gidduutti idda horatee abdiin warra gidduutti qaqqabatee haleluuyaa waan beektaa eenyummaa kiristaan tokkoo ittiin beekan sadaan kunini warraa fi eebba ta'ee jireenya warra keessatti mul'ata. Sagalee waaqayyo akkasidha. Haleluuyaa. Gara warra Tasaloniiqee duraa tokko sadii gubbaa fuula waaqayyo keenyaa fi abba keenya duratti
hojii amantii keessanii jaalalaan dadhabuu keessan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abdachuutti jabaachuu keessan in yaadannaa jedha. Yeroo fuula kan qoradhu wanti garanatu keessa tokko sagalee Waaqayyoo hojii maaliin beekama? Hojii amantiin beekamutti isan gidduutti dhalatee jedha. Jaalala dhama'uu guddaan dhufettu isan gidduutti mul'atee jedha. Abdii jabeessee nama dhaabutti isan gidduutti mul'atee jedha. Namni Waaqatti dhugeeffatu tokko eegii amantii hojjetu of keessa qabate, eegii jaalala dhama'uu guddaa of keessa qabate, eegii abdii Waaqayyoo gubbaatti immoo jabaatee dhaabate baran takka. Ameen. Waaqayyootti illata. Ameen. Eebbarraati eebbatti dhufa. Maqaan isaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Yeroo taa'ee ilaalu amantii bara kanaa amantii hojjaan of keessa qabu miti. Amantii duwwaa bara kan agarru. Nama maantana qeerra tokkollee hin tolchine qab jedhan bakka galgalta sii ba'uu fi sii tarbuu fi taakkuu fi atin dhaaluu fi atin fudhachuu fi qab jedhan bakka kaalleen immoo dhaabateen dhofoo hin qabaa jedhe bakka namni ofumaa hiixatan namni kun cufsinu hiixachaa dhaqanii bareegi dabru immoo duwwaa fana. Amantiin Waaqa gubbaatti qabnu maan of keessa qaba? Irree hojjetu of keessa qaba. Ameen ameen. Sagalee Waaqayyoo keessatti isan keessa namni amantii qabaa jedhee amantiin isaa immoo hojjaa of keessa hin qabne gowwaadhaa jedha. Isan keessa namni amantii qabaa jedhee isuma fakkeenya fudhatee wanni jedhe isan keessa namni amantii qabaa jedhe yoo obboleessi tokko yookaan obboleettiin tokko beelofte dheebotte waan uffattu hin qabne isa warri amantii qabdan kun ayi sittaa toluuti sittaa oowuti quufi jettanii geggeessitan dhugumaan isan amantii qabdanii jedhe sagalee Waaqayyoo gaafata. Har'a wanti Waaqayyoo kan keessa nu barsiisuu barbaade waldaan Waaqayyoo amantu ameen of keessaa immoo hojjaa qabdi. Maqaan isaa barbaraan eebbifame haa ta'u. Namni Waaqayyoo kan dhugeeffatu immoo of keessaa maan qaba? Hojjaa qaba. Namni Waaqa dhugeeffatu Waaqayyoon gargaaree harka ofii xeeffachuu qaba. Yaada ofii xeeffachuu qaba. Haleluuyaa. Qarqaarsaaf qophaa'uu qaba. Maqaan isaa barbaraan eebbifame haa ta'u. Akkasumatti qofa ililleedhaan akkasumatti qofa maqaa Waaqayyoo yaamaa kagaruu hin chochoone kagaruu waan tokko hojjaan nu keessatti hin mul'anne amantii ta'uu hin danda'u. Seenallee hojjechuu hin danda'u. Waaqayyoo abba keessan Abrahaam qaabadhaa jedha. Abrahaam abbaan keessan inni Waaqayyoo qajeelummaatti isa lakkaa'ame akkam ta'ee qajeelaa ta'ee lakkaa'ameefi jedha. Abrahaam Waaqayyoo irraatiin dhaga'e. Qabadheeraa bajjadee hafne garuu ilma isaa ka jaallatu ilma isaa tokkichi suni aarsaa tochee Waaqayyoo dhiyeessuuf isaa qabatee gara tulluu ol ba'ee jedha. Maqaan Waaqa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Akka namni afurii keessatti ba'ee du'a ta'e amantiin hojjaa of keessaa hin qabnellee akkasumatti du'aadha jedha. Amantii du'a keessa Waaqayyo nu baasuuti. Ameen ameen. Bara jireenya keessatti harka wal qabannee haleluuyaa. Akka waldaa Waaqa beektuu akka waldaa Kiristoos haleluuyaa. Warra beela'an, warra dheebotan, warra gaddan, warra haala hama keessa jiran dhaqqabuuf waldaa dhiideeffattu Waaqayyo nu haa tolchuuti. Ani yeroo garee gubbaatti immoo jaalala dhama'u jedha sagalee Waaqayyoo. Jaalala dhama'utti isan gidduutti mul'atee jedha. Ameen. Jaalalli gati guddaa nama baasisa. Fagoo hin deeminaa. Haadhowwan ijoollee guddifattan. Jaalala ijoollee keessanii qabdan. I love you. My son maali jettan hin teettan. Harka keessanii xeeffattanii, dhixxanii, qulqulleessitanii, baattanii, waliin gargaltanii, wajalaa guurtanii, waan hagam tolchitanii akkasii kaa guddanne. Waaqayyo nuuf haa tolchuuti. Jaalalli maal of keessa qaba? Dhama'uu of keessa qaba jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos dubbata. Bartoota koo warra na duukaa bu'an maaliif beektuu jedhana?
jaalala warra beektu jedha maqaa waaqa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos darbee ani lubbuu kiyya dabarsee jaalawwan kiyya kennu kan caale jaalala biraa eenyullee hin qabu jedhe. Dhiigina jaallattan isanillee akkasuma lubbuu keessan jedhu sagalee Waaqayyoo dabarsa walii kennaa jedha. Warra Akaayyaa kana sagalee warra ammaan tana Tasaloniiqee kana garbichi Waaqayyoo jaalala keessan fuula hundumaatti beekameera. Ammallee isanii kadhadha Waaqayyoo jaalala isan qabdan kana dacha isaniif haa guddisu jedhee yeroo inni kadhatu waliin garra maqaa waaqa barbaran kan eebbifame haa ta'u. Jaalalli Waaqayyoo inni nu qabu kun maal of keessa qaba? Dhama'uun Gooftaan Yesuus Kiristoos isan jaaladhee jedhee lip service nu kennine. Isan waan nu jaalateef waaqa jiraataa lafaaf gubbaa uume ta'ee otoo jiru akka namaa ta'ee foon uffatee abaarsa nama baramee fannoo gubbaatti nuuf du'e jedha sagalee Waaqayyoo. Waan maal ta'eef waan nu jaalateef. Kanaaf yoo na jaalattan abboommii koo eegaa. Abboommiin kiyyalleen guddaa miti jedha ulfaata miti jedha. Sagalee Waaqayyoo eegina jaalattan abboommii isanii kenna. Abboommiin ani isanii kennulleen inni mata qaraa jedha yaada keessan guutuudhaan gara keessan guutuudhaan qalbii keessan guutuudhaan eenyu jaaladha Waaqayyoo jiraata kan jaaladha Waaqayyoo dursa ameen. Gara keessan guutuudhaan Waaqayyoo jaaladha irree keessan guutuudhaan Waaqayyoo jaaladha yaada keessan guutuudhaan Waaqayyoo jaaladha jedha maqaa waaqa barbaran kan eebbifame haa ta'u. Nu namooti garii haaf wayii eenyummaa keenya guutuun Waaqayyoon jaaladha. Hin sobnu hin fakkeessine garuu Waaqayyoo dhugumaan eegisan na jaalattan eenyummaa keessan guutuu na kennaa jedha. Ameen. Gara keessan guutuun yaada keessan guutuun jabeenya keessan guutuun maal tocha na jaaladhaa jedha sagalee Waaqayyoo maqaa waaqa barbaraan kan eebbifamaa ta'u. Inni lammaffaan immoo akka of jaalattan nama jaaladhaa jedha. Ameen. Inni ani jaalalii dhama'uu of keessa qaba jedhu kun kan of kenname sagalee Waaqayyoo keessatti isan soodda biyya lafaati isan ifa biyya lafaati isan bakka bu'aa yookaan ambaasaddaroota Kiristoositi mootummaa Waaqayyoo ta'ee jira. Maaliin beekamu qabna? Waldaan maaliin beekamu qabdi? Jaalala Waaqayyoon beekamu qabdi. Jaalalli kun immoo jaalala gatii nama baasisa. Akka of jaalattu maal jaaladhu? Nama jaaladhu. Qomoo kan kee ta'e immoo yaada qabdu qabaate immoo siyaasaatiin guldeetu deeme immoo ilmi namaa namummaa namaa jaaladhu jedha sagalee Waaqayyoo. Kiristaan jechuun yaa saba Waaqayyoo dhugaa Waaqayyoo sanitti hima bari'aan dhufee jiru bara ulfaata barii waldaa jibbii guute obboleeyyan irratti kaan tokkummaan nagaan jaalalii dhabame Waaqayyoo nu araaramuti dhiigi Yesuus Kiristoos inni nama qulqulleessu nu haa qulqulleessuti gara keenya isa dhakate kan Waaqayyoo dhiigi isaan dhagaa foonitti haa nu jijjiiruti gara foonitti haa nu jijjiiruti. Jaalalii waan of keessa qaba dhama'uu of keessa qaba. Akka of jaaladhu eenyu jaaladhu maatii kan kee otoo jedhe akkam dansaa ijoollee kan kee otoo jedhe akkam dansaa warra keessa dhalatu otoo jedhe gosi kan kee otoo jedhe nama maqaan isaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Nama annaa ajaa'iba yeroo durii keenya jiru paastor warri keenya nu simate balbala nu bane waan danda'u cufan utoche namni keenya hundinuu warraan garbichi kaan jedhe warra gurraacha garbicha isan qulqulluu isan warra mootiti namni gurraachi immoo garbicha. So sad yeroo garii namatti dhagahamu namsi birda garbichi kan maana si guura ati biyyi sakeetti lafa sakeetti garbichi ilaalchi bada ammallee waan beektaa aadaa lafteen keessatti nam gaddisiistu keessa asiif atiin waaqa irraa ilaalattee namni dhiibin immoo mukarraa quncisanii wayii ani sanyii kana warra keenya warra akkasiiti warra kaan immoo warra akka biraati. Araara garuu qabna. Dhugaa Waaqayyoo ulfaataadha. Waldaan Kiristoos Yesuus waldaa jaalalaa kan nama jaalattu
gara jaalalaa qabdu ta'uu qabdi. Maqaan Waaqaa bara baraan ka'ee bifame haa ta'u. Ati warra mootiiti kan biraa immoo warra bara ta'uu hin danda'u. Dhiigii kan kennan diimaa kanaan sun illee diimaa. Kasi miti jaalala maaliin himame? Jaalala dhama'uu guddaa of keessa qabuuni Waaqayyoof saba Waaqayyoo naannoo keessan jiru hundumaa jaalattaniittu jaalala kan Waaqayyoo isaniif haa baay'isu jedhee garbichi Waaqayyoo dubbata. Warri fakkeenyaan himame dubbii Waaqayyoo fuula guddaa qaba. Dubbii Waaqayyoo gara warraa guuteera. Dubbii Waaqayyoo akka dubbii namni as dhaabatee dubbatu osoo hin ta'in dubbii Waaqayyoo akka dubbii jiraataa hojjetutu warra fudhate. Warra Waaqayyoof qulqullaa'uuf addaan fo'ame Waaqayyoo isa Waaqni hin ta'in dhiisanii Waaqayyoo isa jiraataa waaqeffachuuf murteessanii warri fakkeenya namaa ta'e kun warra amantiin warraa hojjaan jaalalli warraa dhama'uun abdii warraa gubbaatti immoo dhaabatanii Waaqa jiraata kan eegatan maqaa Waaqa barbaraan ka'ee bifame haa ta'u. Isa dhumaa sanii dubbisee waliin kadhanna. Oh, hallelujah. Kaduma maan jira akkasidha. Deddeebisee sagalee Waaqayyoo keessatti gooftaan dhufu eegadha. Gooftaan dhufu abdii tolfadha jedhee warra Tasaloniiqeef hima sagalee Waaqayyoo keessatti gara Tiitoo isa 2:13 sagalee Waaqayyoo akkasidha. Achumaan abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfinni isa deebi'ee mul'atu sana in eeganna. Innis mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni Waaqayyoo isa guddicha fayyisaa keenyas jedhe maqaa Waaqa bara baraan ka'ee eebbifamaa ta'u. Waldaan Kiristoos warri Waaqatti dhugeeffate maal qaba? Abdii eebbaa guddaa kana of keessatti qaba. Wanti har'a nu namoota biraan adda nu toche maali? Warra amantii qabnu, warra jaalala Waaqayyoo qabnu, warra abdii qabnu. Abdiin nu qabnu kun abdii eebbifamaa jira sagalee Waaqayyoo. Abdiin kunneen gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee ulfinnaan dhufu isa nu baase isa fayyisa kana eegannaa jedha. Isa bara badii keessa dhaloota badii keessa nu butuuf dhufu kana eegannaa jedha. Nu wanti gammachuun keenya gammachuu guddaa ta'eef gammachuun keenya gammachuu irraa hafa ta'eef sagalee Waaqayyoo keessa abdii Waaqayyoo waan qabnuuf sagalee Waaqayyoo akkasidha kadhumaa dubbisa. Gara warra Roomee 15:13 gubbaa akkasidha. Humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka deemtanitti Waaqayyoo inni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessaniin gammachuuf nagaa hundumaa isiniif haa guutuutii jedha. Namni abdii Waaqayyoo qabu gammachuu Waaqayyoon guutamee Waaqa isa eegata. Namni abdii Waaqayyoo qabu abdii Waaqayyoo kan gubbaatti dhaabatee gonfoo ulfinnaa gonfoo jireenya barbaraa Waaqayyoo abbaa isaa waliin gooftaa Yesuus Kiristoos isa nu bite wajjin tokko ta'uuf sagalee Waaqayyoo keessatti Tasaloniiqee keessatti isaan akka warra abdii hin qabne hin gaddina. Isaan maal ta'u? Isaan warra abdii qabdanii namooti isan irraati forfatan ka gara gooftaa jiran warri beektaa gooftaa wajjin ulfinnaan dhufu deema. Kanaafuu dubbii kanaan wal jajjabeessa akka warra abdii hin qabnetti hin gaddina hin boo'ina akka namni abdii qabutti jabaadhaa dhaabadhaa jedhu maqaa Waaqaa bara baraan eebbifamaa ta'u. Yeroo hedduu waan Waaqayyoo galateeffatu abdii qabnu kanarraa akka ka'e boriin keenya harka inni jira harka Waaqayyoo jira. Ameen ameen. Yeroo garii waan hedduu yaaduu dandeenya miti. Bari jijjiiramee jedhan akkamta gargar qalbii keenya deebi'ame jireenyi keenya har'allee kan dhugaa eenyu Waaqayyo boriin keenya harka eenyu jira harka Waaqayyo ijoolleen kan kee harka eenyu jiran harka Waaqayyo barii kan kee harka eenyu jira harka Waaqayyo fayyaan kan kee harka eenyu jira harka Waaqayyo namni abdii qabu dhiphinni keessa ba'ee ija isaa gara Waaqayyo ilaalee nagaaf gammachuun jiraata maqaan Waaqaa bara baraan ka'ee eebbifame haa ta'u. Fulaan maanta hospitaala hojjennutti namni harki guddaan of ijjeesuuf makiina jala seenee biriiji guddaa irratti dhaqatee of ijjeesuuf yoo ati walitti qabdee maaf of ijjeesuu barbaade jettu abdii waan jedhan of keessan qabu. Nu garuu odoo barii tolullee baate jabeenni keenya irree keenyaan as hin geenne eenyuun as geenne
eenyu baatee asiin nu ga'e, eenyu namarraa nu tolche, eenyu nu eebbise, eenyu lubbuu nu tolche Waaqa jiraata. Inni baatee asiin nu ga'e abdii keenya ulfinni guddinni isaaf haa ta'u. Nu cuftinu fuula jirru dhaabannee Waaqayyo kadhanna.